Yuunivarsiitonni saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa fi Arsii ejansii walgargaarsaa idil-addunyaa Kooriyaa wajjin caalatti hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Waliigaltichi gama teeknooloojii qunnamtii fi odeeffannootiin leenjiiwwan dandeettii barsiiftotaa fi barattoota keenyaa cimsuu dabalatee ejansichi deeggarsa meeshaalee ce'umsa damichaatiif gargaaran taasisuus of keessatti hammataa jedhan pirezidaantii ittaanaan dhimmoota barattootaa fi bulchiinsaa Yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa Dr. Salamoon Xuruna. Isaa jiranu especially ICT irratti kanumaan durayyuu projektii nu wajjin qabu har'ammoo isa haaromsa isaa irratti maintenance isaa irratti kan godhaa turani ogummaadhaanis kan nu kennaa turani training amma fakkeenyaaf waa lama amma nimti kuniyyuu sagantaa namtarraayyuu wanti inni hojjetaa ture xumura sagantaa sanaati waa lama irratti hojjetaa ture xiyyeeffannaa kenne tokko capacity building jedha. Capacity building gujennu amma namoota gara expertotuma ICT irra jiranu gara namoota 15 oli nu leenjisaa turan asitti jechuudha. Kun ogummaa keenya capacity keenya dabaluudhaaf kan fayyadu jechuudha. Isa duwwaa yoomtuun ta'in digitaal irratti barsiisota instructoroota akkamitti koorsiitti delivery gochuu akka danda'anu leenjii nu kennaa turan jechuudha. Istiidiyoo sadarkaa isaa eeggatee fi meeshaalee ammayyaan guutaman akkasumas kompiitarootaa fi iskiriinota teeknooloojii jabana kana ejansichi deeggaree fayyadamuun barattoonni fi hayyoonni yuunivarsiitichaas damicha irratti qorannoo bal'aa akka taasisan tolfamaaraa jedhan. Kana malees mul'ata Smart City magaalaan Adaamaa qabatti milkeessuuf hojjettoonni fi hoggansi akkasumas hawaasni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishii damicha irratti dandeettii akka cimsataniif giddugaloota teeknooloojii kanneenitti leenjii kennuunis bu'aaleen dhufaa jira jedhu. Projektii jarnoo qabanu tokko istiidiyoo staandardii kanuma keessaniyyuu kan fakkaatu nu hojjetanii itti fayyadamaa jirra. Barumsa adda addaa e-learning adda addaatti kennaa jirra barattoota barsiisuu fi kana duwwaa mootuun ta'in hawaasuma naannootiif illee faayidaa adda addaa itti kennaa jirra. Fakkeenyaaf baankiin daldala Itoophiyaa iyyuu irraa waan tokko nu biratti hojjetaa turan isa istiidiyoo sana fayyadaman jechuudha. Isa nu hojjetanii jalqaba. Achi immoo smart classii gara 9 kan ta'u nu hojjetanii turani. Isa irratti amma maintenance nu kennuudhaaf post project maintenanceedhaaf dhufanii isa wantoota haaromsuu qaban tokko nu haaromsaa turan jechuudha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaa gama isaaniitiin galma kaampaasota yuunivarsiitichaa walii isaanii fi hawaasa wajjin walitti fiduu akkasumas qorannoo fi qo'annoo bal'aa dameelee qonnaa fi fayyaa irratti yuunivarsiitichi taasisu milkeessuuf walitti dhufeenyi ejansicha wajjin taasifame shoora olaanaa qabaa jedhan. Yuunivarsiitiin Arsii waan 5 irratti xiyyeeffannee hojjetaa jira. Inni dura smart campuses, kaampaasii smart ta'e, smart city konseptii sanarratti hundoofnee smart campus jennu baruuf barsiisuu qorannoo fi tajaajila hawaasaa kan kennu kana karaa teeknooloojiidhaan deeggarame na bu'aa qabu baasii hir'isu fi caalaa immoo gahumsa barattoota keenyaa kan fooyyessu jechuudha. Kanaaf smart campus jennu teeknooloojiidhaan ummataa fi hawaasa barataa fi hawaasa jechuu kiyya hawaasa fi immoo yuunivarsiitiis hawaasas uumama wajjiniin walitti connect kan godhu yookaan kan wal quunnamsiisu teeknooloojii sanatti fayyadamna jechuudha. Smart campus kan jennu waa hedduutu jira jechuudha. Achi keessaa inni biraa qo'annoo fi qorannoon goonu rakkoo hawaasaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Barataa kan jedhu galeessa godhate ta'uu qaba. So smart research approach kan jennu kana industry wajjiniin private sector yookaan immoo abbootii qabeenyaa dhuunfaa industiriiwwan wajjiniin walitti kan dhiyeessu ta'uu qaba. Kuni barattoonni keenya gaafuma yuunivarsiitii keessaa bahan gahumsa argatanii gaafa gara industirii deeman hojii uumuuf isaa ta'u qaxaramuuf warra rakkoo qabne akka ta'u qulqullina barnootaa wajjin wal qabatu tokko kana jechuudha. Leenjii dandeettii raawwachiisummaa damicha irratti kennamu madditti deeggarsa meeshaalees yuunivarsiitota kanneeniif taasisuun qulqullina barnootaaf gumaachaa jirra kan jedhan immoo Itoophiyaatti daayireektara ejansii walgargaarsaa idil-addunyaa Kooriyaa Haandiyoo Chooti kanumas caalatti itti fufsiifnaa jedhan. One of the most effective ones could be the link, the ICT's
capacities to the real needs of the society. Projektichi teknoolojii quunnamtii fi odeeffannoo irratti xiyyeeffachuun sirna barnootaa bocuu akkasumas dandeettii cimsuuf kan oolan bu'uuraalee misoomaa dhiyeessuun dorgomtummaa cimsuuf hojjeta. Dhaloota Itoophiyaa damichaan ga'oome horachuufis ni gargaara jedhee namana. To nurturing young and sharp-minded professionals in Ethiopia.